ከጥቃት እንዲቆጠቡ ለማድረግ የሚያስችል የአየር ኃይል ብቃት ለማምጣት ነው እየተሰራ ያለው። መጥተን ያየናቸው የመጀመሪያዎቹ የደረሱልን አውሮፕላኖች ናቸው። ሌሎች በሂደት ይመጣሉ። ቲባ ከና ሁምኒ ቂሌንሳ ኢትዮጵያ ጠያሮታ ወራናቲ ፊ ድሮኒ ደንዴቲ ወራና ራያ ኢትቲሳ ብያ ጭምሱ ደንዳን ጀደመን ሄዱ ኢሳ ሂደቹ ቤክሲሴራ። humni qilleensa Itoophiyaa kun jeetti waraanaa Raashiyaan oomishte SU-30 fi diroonii Turkiin oomishte Baraktar Akinchi akkasumas xayyaara nama maleessa bitachuu kibxataa darbe jechuun ammajjii 16 ifatti beeksiseera. Sirna wal harkaa fuudhinsa xayyaarota waraanaa kanarratti lakkoofsa xayyaarota bitamaniitii fi eenyu akka xayyaara kana dhiyeesse wanti ifatee hin jiru. haa ta'u garuu jettiin waraanaa SU-31 fi dirooniin Baraktar Akinchi tokko miidiyaa biyyaalessaa Itoophiyaa ETVdhaan mul'ateera. Ajajaan waliigalaa humna waraanaa Itoophiyaa Field Marshal Biraanuu Juulaa jettii waraanaa Raashiyaan oomishte SU-30 xayyaara filatamaadha jechuun yoo ibsan, humni qilleensaa jettiiwwan waraanaa ammayyaa hidhachuun isaa qaamoleen Itoophiyaa salphaatti qocaluu barbaadan akka adabatan ni taasisaa jechuun dubbatan. ኢትዮጵያን በቀላሉ ለመተናኮል የሚፈልጉ ኃይሎች አስበው ሰብሰብ ብለው ከጥቃት እንዲቆጠቡ ለማድረግ የሚያስችል የአየር ኃይል ብቃት ለማምጣት ነው እየተሰራ ያለው። ፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላ ኢትዮጵያ አረቲ ቃም በርባድ ከን ሐሌላ ራወቹ በርባዱፍ ጀቲወን ወራና አማ ቢተማን ኩን ገሃዳ ጀቹን ዮ ኢብሳኒስ ዳጋሜራ አከም ጅርቱ ዳወቶታ ሆርዶፍቶታ ኖሌ ግሎባል ሚዲያ ኦዱፍ ኦዴፈኖ ኬኛ ማታ ዱሬ ቶኮ ቆፋ ኢራቲ ጥየፈቱ አራስ ማታ ዱሬ ቶኮ ቆፋ ጎደቹን ጠያሪኒ ፊ ድሮኒን ወራና ኢትዮጵያን ትባ ከነ ሃራ ቢቴ ደንዴቲ ወራና ሀገም ቀቡ ከንጀዱ ሲምብራንገኛ xayyaarri fi dirooniiwwan kunneen eeysaa dhufanii humni isaanii yoo hagami kan jedhu bal'inaan kan dhageessan ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya ammoo hiriyoota keessan bira akka dhaqqabuuf laayik, sheer godhuun dagatinaa isiniin jenna. Akkuma jalqaba irratti mata duree isaa tuquuf yaalletti humni qilleensa Itoophiyaa tibbaa kana xayyaarota waraanaatii fi diroonii dandeettii waraanaa raayyaa ittisa biyyaa cimsuu danda'an jedhaman hedduu isaa hidhachuu beeksisee ture. Humni qilleensa Itoophiyaa kun jeettii waraanaa Raashiyaan oomishte SU-30 fi diroonii Turkiin oomishte Baraktar Akinchi akkasumas xayyaara nama maleeyyii bitachuu kibxataa darbe jechuun ammajjii 16 2024 ibsee ture. Sirna wal harkaa fuudhinsa xayyaarota waraanaa kanarratti lakkoofsa xayyaarota bitamaniitii fi eenyu ammoo akka xayyaarota kana dhiyeesse wanti ifatti dubbatame garuu hin jiru. haa ta'u garuu jettiin waraanaa SU-31 fi dirooniin Baraktar Akinchi tokko miidiyaa biyyaalessaa ETVdhaan mul'ateera. Ajajaan waliigalaa humna waraanaa Itoophiyaa Field Marshal Biraanuu Juulaa jettii waraanaa Raashiyaan oomishte SU-30 xayyaara filatamaadha jechuun yoo ibsan dhagameera. አውሮፕላኖች የአምስተኛ ትውልድ አውሮፕላኖች ናቸው። ከዚህ ቀደም ከነበሩን አውሮፕላኖች ለየት ይላሉ። አሁን በአለም ላይ ምርጥ ኤርክራፍት ከሚባሉት ውስጥ የሚመደብ ነው። humni qilleensa Itoophiyaa jettiiwwan waraanaa ammayyaa hidhachuun isaa qaamoleen Itoophiyaa salphaatti qocolluu barbaadan akka adabatan ni taasisaa jedhan. Qaamni kamiyyuu Itoophiyaa irratti duuluu yoo barbaade jettiin waraanaa kunneen qofti ni gahaafis jedhaniiru. ኢትዮጵያን በቀላሉ ለመተናኮል የሚፈልጉ ኃይሎች አስበው ሰብሰብ ብለው ከጥቃት እንዲቆጠቡ ለማድረግ የሚያስችል የአየር ኃይል ብቃት ለማምጣት ነው እየተሰራ ያለው። አጀጃን ሁምና ቅሌንሳ ኢትዮጵያ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ xayyaaronni humni qilleensa fudhate marsaa jalqabaa ta'uu ibsuun gara fuula duraatti xayyaarota waraanaa akka dabalatan ibsan. xayyaaronni amma dhufan kun dandeettii loluu humna qilleensaa baay'ee kan dabalanidhaas jedhan Yilmaa Mardaasa.
yeroo wal fakkaataatti lola qilleensarraa akkasumas qilleensarraa haleellaa xiyyeeffannoo lafa jiru irratti gaggeessuu kan danda'anidha jedhan Yilmaa Mardaasaan yeroo sanitti haasaa taasisaniin. Xiyyaarota guyyaa darbe jechuun ammajjii 16 dhufan keessaa Baraktar Akinchiin isa tokkodha. Dirooniin Turkii Baraktar Akinchi jedhamu kun diroonii kana dura Itoophiyaa fi biyyoonni biroo hedduu itti fayyadaman Baraktar TB2 jedhamanirraa fooyya'uun kan oomishamedhas jedhameera. Dhaabbanni Turkii Baraktar jedhamuu fi dirooniiwwan nama maleeyyii kana oomishu akka ibsetti dirooniin Akinchi jedhamu kun haleellaa xiyyaaronni waraanaa raawwatan hunda kan raawwachuu danda'udha jedha. Dirooniin kun qilleensa gubbaa dhaabbachuun waraana lafa jiru haleeluu qofa osoo hin taane lola qilleensarraan xiyyeeffannoo diinaa qilleensarratti rukutee kuffisuu kan danda'udha jedha dhaabbanni diroonii kana oomishu. Dirooniin Akinchi jedhamu kun lafarraa kiloomeetira 14 ol fagaatee sa'aatii tokko saffisa kiloomeetira 370 deemuu kan danda'uu fi sa'aatii 24f osoo addaan hin kutin qilleensarra turuu kan danda'udha jedha dhaabbanni diroonii Turkii kana oomishu. Dhaabbanni Turkii diroonii oomishuun beekamu Baraktar dirooniiwwan oomishu keessaa Akinchiin diroonii teknooloojii ammayyaadhaan deeggaramee jira. Dirooniin kun ofumaan lafa ka'uu kan danda'u akkasumas kan lafa ofumaa qubachuu danda'uu fi erga qubatee boodaas ammoo bakka dhaabbatu ka'ee kan deemuu danda'uudhaas jedhameera. Dirooniiwwan kunneen boba'aadhaan kan socho'anii fi motora lama kan qaban yoo ta'u osoo addaan hin kutin kiloomeetira 5,000 balali'uu akka danda'anis dhaabbanni diroonii kana oomishanii hima. Dirooniin kunis akka Bayraktar TB2 waraana faayidarra oolfamuu isaa gabaasaaleen jiraachuu baatanillee waraanni Turkii diroonii nama maleessa kana erga argatanii waggaan 2 darbeera. Gabaasaaleen akka agarsiisanitti gosti diroonii kanaatis humna qilleensaa Turkiitiin alatti biyyoonni akka Azerbaaijaanii fi Paakistaanis itti fayyadamuu jedha. Saudi Arabiyaanis diroonii kana bitachuudhaaf waliigaltee mallatteessuu gabaasaaleen kana dura ba'an ni mul'isu jedha gabaasni BBC'n hojjete. Itoophiyaan bittaa diroonii Turkiitii fi hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbata oomisha diroonii kana waliin walitti dhufeenya gaarii akka qabdus ni dubbatama. Itoophiyaan waraana kaaba biyyattiitti waggaa 2f gaggeeffamee ture irratti diroonii Turkii Bayraktar TB2 jedhaman dabalatee xiyyaarota nama maleeyyii humnoota Tigraay irratti fayyadamuun ishee olaantummaa akka isheef argamsiises ni amanama. Inni bira dirooniiwwan torbaan darbe Itoophiyaan argatte keessaa tokko kan ta'e Sukhoi Su-30dha. Jettiin waraanaa Sukhoi Su-30 kan gamtaa Soobeetitti oomishamuu jalqabe waggaa 30 duraa jedhama. Waggoota 30 darban keessa ammoo jettiin kun fooyya'insi taasifamuun faayidaarra oolfamaa akka tures ni dubbatama. Su-30 jettiin waraanaa kunis akkuma dirooniitti yeroo wal fakkaataatti xiyyeeffannaawwan lafarraatii fi xiyyaarota diinaa qilleensa irratti haleeluu ni danda'a jedhama. Jettiin kun kan Itoophiyaan torbaan darbee argatte keessaati. Jettiin waraanaa Sukhoi Su-30 kun kan oomishame gosa Su-27 duraanii irratti hundaa'uunidhas jedhameera. Yeroo ammaattis jettiiwwan waraanaa humni qilleensaa Itoophiyaa hidhatee jiru keessaa Su-27 fi jettii miigii Raashiyaan oomisha kanneen eraman keessatti argamu. Itoophiyaan ammoo xayyaara kana qabaachuun humna ishee daran dabalaa jedhama. Jettiin Ameerikaan hojjette F-16 waliin kan wal madaalu jettiin Su-30 motorota 2 kan qabuudhaas jedhameera. Haala qilleensaa akkamuu keessatti warra isaa balaliisan 2 qabachuun ergama isaa akka bahatu taasifamuun kan hojjetamedha jedhama. Jettiiwwan Su-30 jedhamanii fi diina irratti olaantummaa guddaa kennuu kan danda'an yoo ta'u jettiiwwan gosa Su kana duraatiin kan adda isaa godhu dhimmi guddaan haala salphaa ta'een garagaluu kan danda'udha jedhama. Biyyoota jettiiwwan kanneen qaban keessaa Raashiyaan dursaan kan eramtudha. Waraana Yuukireen waliin gaggeeffamaa jiru irrattis Mooskoon jettiiwwan waraanaa Su-30 kana bal'inaan ni fayyadamti jedhama. Yuukireen ammoo waraana kanaan bulchiinsa Kaarikiif keessatti jettii waraanaa Raashiyaa Su-30 kana irra deddeebi'in rukuttee kuffisuu ni ibsiti. Haa ta'u malee ammoo Raashiyaan hin amantu. Jettii waraanaa Sukhoi Su-30 kun akka malee jabaa akka ta'ee fi ofirra garagaluudhaatti haalaan akka isaaf salphatus ni dubbatama. Itoophiyaan ammoo jettiiwwan waraanaa kana argachuun anaaf gammachuudha. Haleellaa diinaa bakka federaanaa irratti raawwatame ofirraa qolachuu nan danda'a jechuu irratti argamti. Itoophiyaan tibba kana Soomaaliyaa waliin wal dhibdee dhimma ulaa galaanaa waliin wal qabatee keessa seenuu hordofee jettiiwwan kana bituudhaaf akka dirqamtes xiinxaltoonni ni dubbatu. Ammaaf kan qabanne kanuma yeroo gaarii qabaadha.